biyya lafaa akka inni ta'e ifa biyya lafaa akka inni ta'e namni isatti qabamee jiraatu ifa nutillee isatti qabamnee jiraachuu keenya ificha keessa deddeebi'uu keenya nutillee akka ifa taane dubbata እና ኢየሱስ ifa biyya lafaa ta'uusaa argina ati yes kanarratti farisoonni atofii keetiif dhugaa hin baata dhugaan kees fudhatamaa min fudhatamuu jedhan Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa ba'ee iyyuu eessa akkan dhufee eessas akkan dhaqu waanan beekuuf dhugaan koo hin fudhatamaa isaaniin jedhe eessa akkan dhufu eessas akkan dhaqu hin beektanii isaaniin jedhe yeroo kana inni nan deema yeroo bakka lamatti jedheeni nan deema yeroo xiqqoo boodammoo isin nan argitan yeroo inni jedhuun eessa deema jedhan yeroo dura Giriikota keessa gara Giriikii Yihuudoota faca'an keessa deemamoo eessa deema namichi kun jedhanii dubbatuna ammas immoo eessa deema of ajjeesuuf jedhanii na jarri akkasitti akka hassaaban inni garuu kan inni dubbatu waa'ee gara abbaa dhaquu akka ta'e isaanitti himaatii ture ድምጽ ያለ ኦኬ ጅራ kana daalle boqonnaa 8 irratti mata duree lamarratti dubbachuun barbaada kan biraa 31 irratti dhugaan birmaduu nama baasuusaa Yesuusin akka ta'e namni Yesuusin yommus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti dhugicha in dubbattu dhugichis birmaduu isin baasaa jedhe egaa dhugichi isa akka ta'e ilaalla gara fuulduraatti illee dubbatina leedhaan garuu yaa hin beekama ndoon baayoo kiyyarraa yoo dubbisaa yoo waa'ee dhugicha kiyyarra jira Yohaanis boqonnaa 10 gubbaa irratti dubbata dhugichi Yesuusin akka ta'e እና dhugaan karaan jireenya isaanoo ta'e malee iyyuu gara abbaa kan akka hin dhaqne karaa isaa ta'e malee hin dubbata gara fuulduraatti deemna waa'ee isaa egaa dhugicha akka birmaduu nama baasu asitti hin dubbatan itti qabamaa jiraadha isatti qabamee jiraatu bartoota akka ta'anina amma fakkeenyaaf ani bartuu isaati isatti qabamee jira waan ta'eef fachaadha beellaanis hundi keenya iyyuu bartuu isaati egaa isatti qabamanii warra jiraatan bartoota isaa akka ta'an dhugichaan dubbatu dhugichi immoo birmaduu akka isaan baasu dubbatu isaan garuu maal jedhuuni nuti maal birmaduu baanaa egaa ka birmaduu hanba'u nama garba ta'edha እና nuti immoo ijoollee Abrahaamii እና takka garba ta'aniin beeknu maal birmaduu baanaa jedhanii gisee isaanitti dubbatan in argina እና inni garuu maal jedheeni ifama dhuguman isinitti himaa namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti isaanin jedhee garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakkaa'amu egaa ka garbi maatii cubbuutti maatii gooftaa sanaatti hin lakkaa'amu garba waan ta'eef jechaadha egaa kana akka dhaalarreen arganne akka dubbate garuu warri isatti mucaa ta'an aboo mucummaa boqonnaa tokko keessatti dubbanne darbe aboo mucummaarree akka boqonnaa tokko lakkoofsa 12-13 irratti በሱ ያመኑ እሱን ለተቀበሉ በሱ እሱንም ላመኑ የልጅነት ስልጣን ሰጣቸው ጀዳ ኤጋ አስረት ሞዱ ፌቶ ilmichi ijoolleen akka dhaalan garbi garuu akka hin dhaalle እና kanaafuu dhugichaan yoo እና dhugaan birmaduu akka nama baasu bakka kanatti in dubbata isin sanyii Abrahaam akka taatan ani beekaa yooman kaadee
haa ta'uyyuu malee dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhataniif ana ajjeesuu hin barbaaddu. Ani isan abbaa koo biraa dhaga'een dubbadha. Isin immoo isa abbaa keessan irraa dhageessan hin hojjettu isaaniin jedhee bakka kanatti sirriitti ifa baasee yeroo isaanitti dubbatu. Egaa namni dhugichatti namni birmaduu isaan ijoollee daabiloos akka isaan ta'an ijoollee seexanaa akka ta'an maaliif isatti waan hin amanneef jechaadha sirriitti. በኃይለ ቃል ነው እንደውም የተናገረው እና ገሩ ከነሰት በይ ከነሰት ቀበመ ኢጆላ አብርሃም ዱጋ ከተአን አንሰተመን ኢጆላ አብርሃም ዱጋ ከተአን በቃ ከነት ሂነርጊና ጀቻዳ ከነ ፈካታ በቃ ተኮ ገሮ ዶንዶበቲን እንደርቡ ቆና ሻን ለኮፍሰ ሶዶማ ጉባረቲ የሮባዬ ከንካውዳ yeroo baay'ee jarri keenya dhufaniin kaasoo jalatti inni maal jedhaa namoonni nan dubbisa namoonni yeroo sanatti mandaricha keessaa miti ifama okay Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhageetti nan farada firdiin ani faradus qajeeladha yoo qajeeladha Ano yaada ko duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isa ana ergee duukaan bu'a malee jedha boqonnaa shan lakkoofsa soddoma gubbaa kan jiru. Egaa bakka kanatti ani ofii kooti homaa gochuu hin danda'u yeroo jedhu anumaa gochuu iyyuu hin danda'u odoo hin taane ani yaada abbaa kiyyaan hojjedha. Ingidee boqonnaa tokko keessatti akka ilaalle abbaa namni argin jiru. Ilmatu waa'ee abbichaa hime malee waa'ee abbichaa mul'isee jedha. Abbaan ilma keessa akka jiru, ilma abbaa keessa akka jiru isaan lachuu wal keessa akka jiran in argina. Bakka kanatti ofii kooti jechuusa yaada addaa abbaarran yaada addaa kan ta'e ani hin qabu. Ani kan abbaan kun natti hime hojjedha. Nuti tokkummaa abbaa fi ilmaa fura qulqulluu bakka kanatti argina malee waan inni akka waan inni abuun qabnetti wanta mul'isu hin jiru jechaadha bakka kanatti. Egaa furri qulqulluu nama ibsi malee hubachuun hin ulfaata. Jarrittiinis kanuma furri qulqulluu yeroo isaan walakkaa isaanii waan hin jirreef hubachuu hin dandeenye. Amma bara kanas immoo kan namoota dhibee kanumadha. Waaqayyo furri qulqulluun isaaniif haa ibsu warra nifneef nuti garuu warra dhugichatti qabamne birmaduu baanedha. Yesuusin birmaduu baanedha bishaan jireenya sana warra argatedha. Warra garaa keenya keessaa burqaan sun warra maddudha. New generation uumama haaraadha. Yesuusin lammaffaa dhalanneerra isuma Niqoodimoosin jedhe sana nuti garuu Yesuusitti amannee lammaffaa dhalannee warra abdii isa Phexros ergaa Phexros boqonnaa tokko irratti barreeffamee jiru sana abdiidhaan warra eeggatudha. Abdiin keenya immoo jireenya bara baraa gooftaa Yesuus Kiristoosin in argina. Mootummaa Waaqayyootti hin galla. Yesuus keenya dhufee nu fudhata. Yookiin hin deemna yookiin dhufee nu fudhata. Baay'ee manna xaqfalligaalonna naafaa dhufe Yesuus Maaraanaata. Akkasidha Waaqayyo sinaa eebbisu birmadichaan warri dhugaa baatan dhugichaaf jiraachuuf Waaqayyo isinaa eebbisu sinaa gargaaru ayyaana isaa siniif baay'isu. Eebbaaf ta'a barri keessanaa eebbifamu ayyaana siniif baay'isu yoo dheeresse dhiifama naa godha. Sa'aatiidhaaf jedhinaa xal godhi malee sa'aatiin afuriyyuu nan ga'u. Tabaaraku እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስብከቴ ባሲቲ ኮንቲ ጉያ tokko sabbata እና dhugaa eebbifamii Waaqayyo si haa eebbisu. Asaxxarshuu ግን sodaadhee na saaxxaree bara malee yaada na guutee ture beek. Jireenyi kee haa eebbifamu ayyaanni siif haa baay'atu. Barsiisaa waada baga nagaadhaa dhuftee hawwii nagaa Waaqayyo siif haa baay'atu. Baga nagaadhaa dhuftee sisoo giiftii warra wal agarree nagaa Waaqayyo hunda keessaniif haa baay'atu.
yaa isuma irratti barannee keessa deebinee wal yaadachiisuuf waan nuuf jechuun sagalee waaqayyo akkasumaan barannee bira darbuu osoo hin taane nu keessatti hafuu qaba jechuun boqonnaa haga 8 baranneerra 9 seennee jirra garuu tokko haga 8 maaltu naa hafee yeroon hojjedhu yeroon deemu ከተማርኩት ምንድነው ማሰላስለው ምንድነው ለህይወቴ የቀረው ምንድነው ያስተማረኝ ዮሐንስ ወንጌል ሲነሳ ምንድነው ውስጤ ያለው የሆነ ጥያቄ ብትጠየቅ ከተማርኩት ምንድነው መልሰው የሚለውንም ማየት መልካም ነው ከዛ አንፃር ያው ለዛ ነው ወደ ኋላ ተመልሰን ልንጠያየቅ ልንማማር ምንድነው የቀረልን የምንለውን ለማየት ያህል ነው ወደዛኛው ገብተን ከምናይ ሰንማፊ የቢፈም ዱጋ ቀየስ ሃይቢሱ ሃዊን ዱፍቴ ጅርቲ ሃዊ ነጋ ኦርሴኒቲ ነጋ ኑጋ ፈዱቲ ዮሲ ሚጃኔስ ዮሲ ሚጀተስ ኑቲሚ እኛ ግን ወደ ኋላ ተመልሰን እያጠናን ነው ማለት ነው ወይኔ ዱበቹ ሚጀታ ቢወጣ ታሰንቱ ነቦሲ ገልቺ ቤላ ኮረኮን ቀቡ ቆይ ነኒ ሚጃኔፍ ወይቶ አሰስ በርሳ ወደ ነጋ ኑጋ ፈዳ nagaan hunduma keessaniif haa ta'u ayyaanni waaqayyo araarris hunduma keessaniif haa baay'atu baga jiraattanii anoonatti guyyaa isiyaan dhufee laallaan isinirra deebi'aa jirtu tariitii yoo paasteriin gara fuulduraatti itti fufu ta'ee dafeen dhufeeyyooti natti fakkaata gooftaan koos na eebbisu obboloonni waan isinii hafee waan buufattanii waan keessanitti biqilee sagalicharraa warri nu qoodaa turtanii dabalaa eebbifamaa ammallee waaqayyo ayyaana dubbachuu itti jiraachuutiin dabalee sinaa eebbisu kadhannaa gootinni kun eebbifamaa hundumti keessan. አሜን ዋዳ eebbifame dhugaa waaqayyo isaa eebbisin barfanne ganaa ነው ጊዜው አልደረሰም daftee dhufte osoo barfatin jechuudha. Hawwiin bilbila bira hin jirtanitti fakkaata. Wayi sira ሄዳ ሊሆን ይችላል። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። Hawwi yookiin koomintii nu barreessi yookiin seentii nuti dubbadhu nagaalee nu gaafadhu. Sagaleen kun dhaga'ama miti? Sirriitti dhaga'ama. Baram. Kennaa yaasisuu kennaa giiftii burtee nagaa nu gaafadhaa nagaan isiniif haa ta'u. Don't be silent. Video bayi nagaa sin gaafachaa jira miti moo waasa nagaan waaqayyo hunduma keessanii haa nagaan waaqayyo hunduma keessanii haa ta'u isin dhaggeeffachaan oole garuu harkaa hojii keessa waanan tureef bilbila ilaalaan turre yeroo taadduun haasa'aa turte sirriitti dhaggeeffadhe amma mukaan gugee irratti hin deebi'ee dhaga'e warri gidduu sanatti haasoftan na'u galchaan jedha. Eebbifamaa waaqayyo guddaa sina eebbisuu waan gaggaarii waan gurguddaa buufattaniittu nu keessatti immoo ija haa godhatu waaqayyo warra firee isa baratee hammatu nuun haa godhu eebbifamaa gooftaan koo guddaa sina eebbisuun jedha.